Ergaa guyyaa har'aa macaafa qulqulluu keessaa kakuu wangeelota arfan keessaa Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasnee amma 6tti dubbifnee achirra dhaabannee sagalee Waaqayyoon baranna. Luqaas 9:1 kaasee amma 6tti akkas jedha, maqaa Yesuus nan dubbisa. Yesuus bartoota 12 walitti waamee seexanoota baasaniif, dhukkubsattoota isaa fayyisaniif, humnaaf aboo isaaniif kenne. Mootummaa Waaqayyoo labsaniif, kana dhukkubsatanis haa fayyisaniif isaan erge. Inni isaaniin karaadhaaf homaa hin fudhatinaa, ulee qabannaa yookiis korojoo nyaataa yookiis horii qomee lama illee hin baatinaa. Hamma iddoo sanaa deemtanitti manumatti lixxan taa'aa. Mandara warra isin hin simanne keessaa ba'aa. Yommuu baatan immoo isaanitti dhugaa ba'uuf awwaaraa mandara sanaa miilla keessan irraa dhadhaadhaa jedhe. Bartoonnis ka'anii ganda gara gandaatti darbanii iddoo hundumaatti wangeela lallaban, kan dhukkubsatanis hin fayyisaniidha. Harka bal'ifannee kadhanna kanatti dubbatuuf har'as waa tokkon jedhaan jecha kana joon dubbadhe gaarii ta'a jedhee kana namanu bartee fotoon taane dhugaaf hafuuraan waaqeffachuuf kan dhuftan harka keessan bitaa mirgaa waa kan hin baay'ee ija keessan foon walitti qabaatan takka akkas jedha. Gargaarameera darbeera karaa kee siif galatu mala ulfaadhu jechuudhaan arraba keenya irraa baafnee dubbannu daqiiqaa 2-3 galatoomi. Ati abbaa kooti, abbaa mana kooti, abbaa jireenya kooti, ati gargaaraadha, utubaa mana kooti ati warri jettan galata argattu waan ta'eef ammas Waaqayyo biratti dabaree galataa isinii laata Waaqayyo, carraa galataa isinii laata Waaqayyo, hafuura galataa isin badhaasa Waaqayyo. Galateeffadhaa dhugaaf hafuuraan otoo galateeffattu hin bari'a mana keedhaaf ulfinni haara mana kee seenaa. Oh haleluuyaa! Galateeffadhaa. Dhukkubni si dhiisee godaana, yaaddoon si dhiisee godaana. Cal jedhaa galateeffadhaa. Namni harka kee reebi siin gad harka kee reeba. Namni ilichi siin gad immoo arraba kee naannessa afaan kee keessa. Ilillee galataa ilma Waaqayyoodhaaf. Haleluuyaa! Ol jedhaa gad jedhaati galata jedhaa. Otoo akkas jettanii waa sin dhiisee godaana, waa sin irraa adda ba'a, waa taareeffamtu waan ta'eedhaaf. Laadha paaraaduukaa paaraadoola baaraadiyaa. Inni gara diina kee gorre Waaqayyoodha. Inni gara kee gorre Waaqayyoodha. Inni sii dhaabate Waaqayyoodha. Inni harka kee qabe Waaqayyoodha. Oh haleluuyaa! Inni du'arraa si hambise Waaqayyoodha. Inni aduu kana sii laate Waaqayyoodha. Ni jireenya kana sii laate Waaqayyoodha. Kan amantii harka kee ol kaafatte ammas Waaqayyo jireenya haaraa sii hiixata. Ulfina haaraa sii hiixata. Eebba haaraa sii hiixata. Mana kee keessaa galanni haa dhaga'amu ammayyuu. Ililleen haa dhaga'amu. Galanni haa dhaga'amu. Ililleen haa dhaga'amu. Oh haleluuyaa! Bartuu Yesuus dhugaa ta'uu waan jedhuun dubbadha. Waa'ee bartootaaf amala bartuu Yesuus dubbachuun jaalladha. Kanaaf laphee keessan banaatii yaada banamaatiin na wajjin ta'a. Bartuu Yesuus dhugaa ta'uu waan jedhuun dubbadha. Kutaa ammaa gaafa laaltanis waa'ee yaada kanaati kan inni gaffageenyaan dubbatu. Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 qabdanii amma 6tti gaafa dubbiftanii jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateef wanta inni godhee waa lama agarsiisa. Waa'ee bartuu yookaan achi waa'ee bartoota gaafa kaafnu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura namni bartoota qabaatee walitti qabee bartuu hundeessee yookaan achi duukaa buutota oomisha tureedha. Innis Yohaannis Cuuphaati. Waa'ee isa kanaa baay'ee naasoo. Yohaannis Cuuphaan kakuu moofaadhaa fi goolabbii yoo ta'e, kakuu haaraaf immoo saaqinsa balbalaa yookaan achi karra nama tureedha. Sagalee Waaqayyoo keetti gaafa laaltan Yohaannis Cuuphaan wangeela Maatewos boqonnaa 3 keessatti yeroo inni sagalee jabaatiin dubbii Waaqayyoo lallabaa ture, lafa onaa keessatti gadi bu'ee wanta inni gochaa ture namoonni jireenya isaanii gara Waaqayyootti akka deebi'aniidhaa fi waa gurguddaa 3 godheera. Tokko namoonni akka isaan Waaqayyootti amanan gochaa tureera. Amantiin Waaqayyo wajjin akka ta'e, jireenyi namaa Waaqayyo irra dhaabatee fayyuu akka inni danda'u waa'ee amantiidhaaf humna guddaan sagalee Waaqayyootti namni akka amanu yaada isaas Waaqayyo irra kaawwatuudhaaf dubbateera. Haa ta'u malee garuu lammaffaa keessatti jireenyi namaa fayyuu kan danda'u, jireenyi namaa jijjiiramuu kan danda'u erga Waaqayyootti amanee yaadni lammaffaan namni hundumtuu yakkamaa akka ta'e, cubbamaa akka ta'e, cubbuu isaarraa garuu
dhiifama akka argatuudhaaf akka of cubsaniidhaa fi yaada isa lammaffaa cuuphaa labseera. Namni gaafa cuubamu jireenya isaa keessatti yaada garaa geeddarannaa akka inni qabaatu qabxii lammaffaa dubbate. Tokko Waaqayyo amanaa jedhe, lammaffaa immoo cuuphaa cuubamaa jedhe. Sadaffaa garuu akkas jedhe, ani isa ergame sana toon ta'ini karaa bantuufiidha, haala mijeessituudha, narra kan caalu ani har'a maaliin sin cuuba jedhe, bishaanin sinan cuuba, tellaa koo dhufaa kan jiru garuu abiddaaf hafuuraan sin cuuba jedhe. Ameen jettu. Haleluuyaa. Yohannis kun nama akkasii ture, garuu haa ta'u malee tajaajila isaa keessatti kan isa wajjiniin tajaajilan bartoota yookaan duukaa buutota qaba ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dhufu akkuma Yohannis cuuphaa kanatti cuubame isa kana baay'ee barbaadu. Erga dhufee ka'ee booddee garuu hojii mootummaa Waaqayyoo abbaan isaatti kenne Yesuus qophaa raawwachuu waan hin barbaanneef bor biyya lafaarra waggaa meeqa akka turu, waggaa meeqa akka tajaajilu waan beekuudhaa fi hadaraa kana kennuu waan barbaadee fi hafuura qulqulluun geggeeffameetu warra isa wajjin hojii wangeelaa kanatti fufsiisanii biyya lafaa guutummaatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo labsan namoota filate. Yesuusis akkuma Yohannis cuuphaa. Kan Yohannis cuuphaa gaafa laaltani garaagarummaa isaanii gaafa laaltani kan Yohannis amma Yesuus dhufutti karaa bantuu haala mijeessitu ture. Gaafa Yesuus dhufiyyuu inni du'aan biyya lafaarra godaan. Haa ta'u malee bartoonni Yohannis baay'een isaanii gara Yesuus dhufan. Egaa san deebi'a. Luqaas boqonnaa 9 keetti gaafa laaltani gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra isa wajjin hojii Waaqayyoo hojjetan mootummaa Waaqayyoo warra lallabanii namoota filachuutti ka'e. Erga filatee ka'e booddee warra 12 jedha. Kan waame baay'ee yoo ta'e, kan filate baay'ee yoo ta'e, kan gara isaa dhufan baay'ee yoo ta'e, kan gara isaanii dhaqan baay'ee yoo ta'e, Yesuusis kan dhaqe, jarris gara Yesuus kan dhufan. Garuu jedha warra 12 jedha. Warri 12 kun warra bu'uura waldaa kiristaanaadhaaf karaa ta'an keessaati Yihudaatu biraa hafe malee warra ergamni guddaa itti kenname biyya lafaa guutummaa irratti wangeela akka isaan rabsaniidhaa fi warra karaa Yesuus bartuu jedhamanii waamamanidha. Bartuu jechuun maal jechuudha kan jedhu booddee siniyaasa. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra kana filatee warra 12 kana waame. Erga waamee ka'ee booddee waa tokkotti hin jedhe isaaniin egaa jedhe dhaqaatii wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa jedhe. Tokko lallabaa jedheen, lammaffaa maal godhaa jedhe. Gaafa lallabdan keessatti immoo jireenya namootaa irratti, hafuura namootaa irratti, mandaraa isin simatan keessatti taa'atii wangeela lallabaa. Mandaraa isin simachuu baate keessatti garuu awwaara miilla keessanii rukutadhaatii baay'een. Wangeela lallabuu dhaqu warra isin simatan bukkee taa'a, warra didan garuu maal godhaa? Awwaara miilla keessanii rukutadhaatii baay'een. Wangeela gaafa lallabdan immoo jedhe waa lama qabaa jedhe. Tokko jedheen yeroo wangeela lallabdan hafuura hamoota akka baaftan sinii kenneera aaboo jedheen. Lammaffaa immoo dhukkubsataa kan ta'e kamiyyuu akka fayyiftaniidhaa fi aaboo sinii kenneera jedheen. Qabiyyeen keessan, qabsiisni keessan, aldureen keessan, mata dureen keessanii wangeela lallabdu garuu aaboon sinii kennameera. Hafuura moota baasuudhaaf, dhukkubsataa fayyisuudhaaf aaboo sinii kenneera dhaqaa jedheen. Garuu dhagaa wangeela jechuun sagalee misiraachooti. Sakana Isaayyaasuun dubbata. Sagalee misiraachoo akka ta'e wangeelli gooftaan keenya Yesuus isaaseera. Wangeela misiraachoo kana namatti maayedha Yesuus. Garuu nama hundumaa biratti otoo hin ta'in, biyya hundumaa biratti otoo hin ta'in, warra isin simatan, simanraa warra qaban, warra isin fudhatan biratti maal godhaa? Hojii kana hojjedhaa jedhee ergeen. Akkuma ergaman isaan, ergamoonni yookaan bartoonni kun ergama kana fudhatanii ba'an. Warra isaanii dhageenya biratti jedha sagalee Waaqayyoos awwaara miilla keessanii dhadhaadhaatii ba'aa. Maalaa godhuudhaaf? Dhugaattaa bahuudhaaf. Maal waan hin taaneef waan hin dhageenyeedhaaf, dhaga'anii immoo waan hin fudhanneedhaaf jedheeni maalittiin jedhe gocha kana raawwadhaattiin jedheen. Meena wajjin ta'a. Bartoonni kun bartuu Yesuusidha. Ergama fudhataniiru. Ergamni isaanii nangafaa wangeela lallabuudha. Wangeela lallabamnaan immoo hafuurra maayin iyyaa dhukkubsataan hin fayya. Kanaaf ergama kana fudhatanii manaa ba'an. Jireenya isaanii keessatti garuu akeekkachiisa kenneef. Akeekkachiisa maayinni ergama keessan, kaayyoo keessan, sagantaa keessan wanti isin harkaa fuudhu mandara keessa yeroo deemtan, gandeen keessa yeroo deemtan jira waan ta'eedhaaf of eeggannoof kan isinii ta'u jedhee waa lamatti dubbate. Of eeggannoo bartootaa na wajjin ta'a. Ni tokko maalittiin jedhee gaafaa jedhe mandaraa tokkotti yeroo galtan mana jalqaba seentan yookaan achi mana dhattanii galtan keessa mana tokko keessa maal ta'a? Jiraadhaa. Mana 3, mana 4, mana 5,
mandara guutummaa waliin hin ga'ina. Lallabuun keessan iddoo alletti yoo ta'e iddoo hundumaatti yoo ta'e iyyuu garuu jedha iddoo sin taa'uu qabdan mana hundumaa toon ta'in mana hundumaa keessaa mana tokko filadhaa jedheen. Bartuu dhugaadha. Ergama dhugaa qabu, ergama wangeelaa qabu. Itti kennameera. Ergama isaanii dhageessanitti amma garuu jedheen bartummaa dhugaa kana, hojii dhugaa kana, hojii wangeelaa kana sin harkatti akkan faalamneedhaaf mandaratti gaafa galtan mana tokkotti ol seenaa. Amma mandaricha keessaa baatanitti mana kana keessa maal hin ta'ina, mana biraatti hin galina, manuma tokko filadhaa jechuun afaan Oromoo salphaatiin mandaraa tokko keessatti mana tokko bichaa jedheen. Maaliif gaafa gettanii iddoo alle yoo seenan lafa hunduma yoo seenan waan baay'ee jira waan ta'eedhaaf haara dhaabatanii hiikuu dandeessu. Lammaffaa akkasittiin jedheen jireenya keessaniidhaaf immoo waan sin barbaachisu immoo kopheeyyuu haa ta'u, waan nyaataa, uleeyyuu haa ta'u, maaliyyuu waan sin barbaachisu kamiyyuu maal hin godhina qabattanii hin ba'ina. Maal jechuudha? Iddoo dhaqxan hundumaatti mana tokko maatii godhadhaatii giraadha malee akka saree maraatu maal hin ta'inaadha. Mandararran fiigiiniidha. Dhaloota kakuu har'aa keessatti gaafa dubbannu mandara walii gadi hin labiinaadha. Taa'a ergama keessan baadhaa, ergaa keessan baadhati maal ta'a? Bakka tokko taa'atii eenyummaa keessan eeggadha. Dhugaan kun sobatti akkan jijjiiramneedhaaf of qabadhaadha. Mana taa'uutu falataa miti Yesuus. Sirna siraata barsiisuun malee ofaa eeggataniidhaan malee. Bartoonni kun ergama kana baatanii ba'anii akka isaan lallabaniidhaaf akeeka Waaqayyootis. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin haa filaman iyyuu malee akeeka Waaqayyooti. Erga dhufanii ergama kana fudhatanii hundi milkaa'aniiru kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessa dhumne ilaal. Garuu baay'ee isaanii gaafa laaltan akkuma ergamanitti dhaqanii hojii mootummaa Waaqayyoo wangeela lallabaa turan. Hafuurama baay'ee sin baasan. Deebi'anii guddaan riippoortii dhiyeessan. Yaa gooftaa jedhan maqaa keetiin hafuurama ifannee dhukkubsa isaanii hin fayyee seexanni iyyaa ture. Dinqii ta'ee ganaan akka jedhe gooftaan. Kanaaf hin dinqifatiinaa kanarra kan caalu maqaan keessan galmee jireenyaa irratti barreeffamuu caala. Hafuurama baasuun dhukkubsa fayyisuun dinqii miteedhe na dhagaa. Bartuu jechuun eenyu jechuudhaarra. Egaa ergama kana gooftaan itti kenne warra 12 erga dhaabatanii gooftaa keenya Yesuusitti kan amanan kamiyyuu har'a kakuu haaraa keetti bartuudha yookaan bartootadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa ragaa qabnu ragaa guddaan tokko Maatewos 28 lakkoofsa 18 kaasaa amma 20 dhaqa dubbisaa. Egaa dhaqaa jedhe mitiiree maqaa abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti sadan Waaqayyo tokkootiin saba hundumaa barsiisuudhaan waan ansin barsiisu hundumaa barsiisuudhaan eeguudhaan cuubaatii saba hundumaa maal koo godhaayidha bartuu koo godhaayidha. Eenyu hundumaa saba hundumaa jechuun gamanas gamasiis Amaaras Oromoos Tigirees Guraagees adii gurraachas maal godhaa barsiisaatii cuubaatii maal koo godhaa bartuu koo yookaan achi duukaa buutuu koo godhaayidha. Duukaa buutonni baay'een isaanii yookaan bartoonni iddoo gurguddaa sadiidha waaman. Tokko gaafa laaltanii kan akka Phexros fa'a, Yohaannis fa'a, ilmaan Zebdoo fa'a gaafa laaltan Luqaas boqonnaa 5 keessatti baay'een isaanii laga qurxummiidhaa qabaman. Iddoo qurxummii qabanii iddoo akkaataa jireenyaa keessatti qurxummii qabuun maddi galii isaa gaarii ta'uu danda'a. Karaa ittiin maddi galii argamu garuu jireenya gadi bu'aa qurxummii nama lachee keessaa foolii gadhee qabdi. Baay'ee bartoota eessaa waame gaafa gettan Yesuus akka namaatti iddoo maqaa gaariin hin jirre, iddoo hojii gaariin hin jirre, iddoo seenaa gaariin hin jirre, iddoo badaaf yaraa fakkaatu baay'ee irraa waame. Fakkeenya gaafa sinii kaasu Luqaas boqonnaan 5 fakkeenya guddaa sinii ta'a. Phexros faa gaafa laaltan nama bartoota keessa nama hangafaa nama ta'ee yeroo baay'ee akka utubaatti gaafa laalamu yeroo lakkaamu baay'ee sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a. Safaa gaafa laaltanii laga Galiilaatti qabamee dhufen Yesuus naqee guyyaa tokko otoo inni kiyyoom qurxummii qabuudhaaf halkan guutuu rakkatee qophaa dhiphachaa jiruuti barii lafaa dhaqe gooftaan. Sana booddee inni rakkateera dhiphateera kiyyooma kaleessattiin qabaa ture laguma kaleessa eeggadha milkaa'inni dinnaan Yesuus gara sana dhaqee maal ittiin jedhe sagalee Waaqayyoo dubbatee ka'ee booddee barsiisee ka'ee booddee jedha akka inni qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessa maal godhaa jedheenidha darbadhaa jedheenidha na wajjin ta'a darbadhaa jedheen. Sana booddeen darbataniidha kiyyoo isaanii amma tarsa'uu ga'utti maal qabatan jedha qurxummii danuu baay'ee qabatanidha. Eessaa waamaman bartoonni gaafa gettan lafa gadiidhaa lafa badiidhaa iddoon malleetti waamaman. Na dhagaa waamichi Waaqayyoo karaa Yesuus nuu ta'e baay'ee kennaaf iyyuu iddoo bareedaatti miti, iddoo gaariitti miti,
haala migataa keessatti miti. Baay'ee kenna gaafa laalle qarriffaa du'aa keessatti, boolla du'aa keessatti, suusii garagaraa keessatti waamicha si ga'e, waamicha na ga'e. Meerkol kaasaa waamichi na ga'eera gadhaayyaa. Ani waamameera gadhaayyaa. Lafa gadiidhaa isaa waa'ee bartoota kana. Warra 12 kana. Warra kaan immoo gaafa laaltanii kan akka Maatewos fa'a. Maatewos 9 gaafa dubbiftanii kan akka Maatewos fa'a immoo gaafa laaltan bartuu Maatewos jireenya isaa keessa gaafa laaltan inni immoo maqaa gadhee wayii tokko qaba. Maal qaba? Qaraxxuudha. Qaraxxuu keessaa iyyuu badhaadhaadha. Isaan immoo gaafa laaltanii otoo inni taa'ee qaraxa kutaa jiru Yesuus dhaqee maal ittiin jedhe? Na duukaa bu'i ittiin jedhe. Jecha kana kan jedhe Yesuusidha. Inni jedha achumatti qaraxa isaa dhiisee waan hundumaa dhiisee Yesuus duukaa qajeelee jedha. Mina dhagaa. Qaraxxuu jechuun immoo akka aadaa Israa'elitti keessumaa akka aadaa warra Yuudotaatti Yuudii qulqullii makaa kan hin qabne jechuudha. Isaan biratti waa lamatu baay'ee yaraadha. Tokko nama akkamii gaafa jettanii qaraxxuu yookaan achi nama hojii qaraxaa hojjetu akka hojii gadi aanaatti akka abaaramaatti ilaalama. Maatiyaas immoo hojii akkasii hojjeta. Garuu Yesuus maal godheen namuma yaada namaa keessatti yaada du'aadha jedhamee ilaalama maal godhee na duukaa bu'ii nama guddaa taataa jedhee waamicha dhiyeesseef. Maatiyoos hin dinne maal ta'e hojii isaa hundumaa achuma kaa'ee maqaa haaraa qabaachuudhaaf seenaa haaraa qabaachuudhaaf Yesuus duukaa qajeele. Akka aadaa saba isaatti namni qaraxa hojjetu hojii qaraxaa kan fuudhu baay'ee yaraadha badaadha. Yuudonni tokko dubartootaan yaada negatiivaa qabu. Yeroo Waaqayyoon kadhatan Yuudonni waa lama kadhatu Waaqayyoon galateeffatanii dhiironni isaanii baay'een yaa Waaqayyoo jedhu. Qaraxxuu waan nan gooneef galanni siif haa ta'u jedhu. Maaliif? Qaraxxummaa jechuun akka hojii gadi aanaatti waan lakkaa'amuuf. Lammaffaa maayiduu ani dubartii waan hin taaneef jedhanii Waaqayyoon galateeffatu. Yaada ceega'amaa tokko qabu. Kanaafidhaan Waaqayyo akeeka isaa keessa gaafa laaltaniyyuu ilma isaa Yesuusin karaa durbee Maariyaam fidee yaada warra of tuultota lafatti dabaltuudha maal godhe durbee Maariyaam keessaanii akka Yesuus dhalattu godhe gooftaan. Waaqayyo abbaan jechuudha. Maaliif gaafa jettan yaada negatiivaa jira na wajjin ta'a. Waamichi baay'ee isaaniif kan ta'e warra kaan iddoo qaraxaa warra kaan immoo gaafa laaltanii hojii qurxummiiti. Sadaffaa immoo gaafa laaltan akka Yuudaafaa gaafa laaltanii hojii magaalaa keessatti hojjetamu. Hojii magaalaa baay'ee dhagaa daldala ta'uu danda'a waan garaagaraa ta'uu danda'a. Yuudaafaa gaafa laaltan nama bartoota warra 12 keessaa nama baay'ee qalxaaffaa ture abshaala ture waamichi isaafis ta'eera. Garuu walumaa galatti iddoo bareedaa miti kan waamaman iddoo miidhagaa miti iddoo badiidhaa waamaman iddoo akka ija namaatti gadi aanaarra karaa Yesuus waamichi ta'eef baay'ee kan sin dhibu dhaga'anii duubatti hin deebine baay'een isaanii dhaga'anii awwaatanii Yesuus duukaa qajeelaan ergaan sii qaba siinis naanis waamichi qaqqabeera. Meerkol kaasaa meeshoo namoonni baay'een keessaan na wajjin jirtu harka mirga ol kaasaa abootadhaati ani waamameera karaa Yesuusidha. Waamameera gadhaayyaa ani karaa Yesuusidha. Waamameera jedhaayyaa iddoo gadi bu'aa keessaa jedha. Waamameera jedha. Lafa Yesuus nu waame baay'ee kenna gaafa laalle kan Phexros caalaa foolii ajaa'aa qaba. Maaliif? Lafti qurxummii foolii ajaa'aa waan qabuudhaaf. Maatiyaas caalaa lafti sanyii keenya lafti oolmaa keenya iddoo badaadha baay'ee keenya wangeelli dhufee waamicha nuu godheera. Haleluuyaa. Waamameera kan jedhu ameenaa gad faanii baase. Meerkol kaasatti ani waamameera gadhaayyaa. Ammamee sii galaan jiru malee naa galaan jiru malee baay'ee keenyaaf akka waamamne otoo warra waamamne ilaaltanii baay'een isaanii abjuun isaanii qajeelaa miti. Abdii jiraataan qaban waanuma argataniin jiraatu waanuma arganiin jiraatu. Anaaf siniif garuu yoo argamees yoo dhibamees waamicha keenya arginee jirra ameen gad faanii baasa. Haleluuyaa. Meerka mirga ol kaasaa ani waamichan qaba gadhaa. Bartuu Yesuus ta'eera gadhaa. Dhugaattan jiraadha gadhaayyaa. Bartoonni warri har'aa jirru biyya lafaa kanarra Yesuus irraa warri baranne afaan Kiristoos ta'anii warri dubbii Waaqayyo nu biraan ga'an nuti har'a warri amannee sadan tokkummaatti cuubamne bartuu eenyu gaafa jettan bartuu Yesuusidha. Dhugaatti jiraachuun bartuu dhugaa ta'uun ga'ee nama hundumaati. Maaliidhaaf kan inni horiin qabatiinaa caammaa wayyaa jireenyaaf kan barbaachisuuf
iyyaadda'inaa kan jedhe maayini gaafa gettan narratti of gataa jechuudha Yesuus. Anaan amanaa waamicha keessan amanaa inni si waame amanamaadha waan ta'eedhaaf maal ta'a amanamaafiidha. Waa bukkeetti hin qabaatiina waan biraan dabalatiina inni sin hojjettaniif iyyuu ga'aadhaadha. Mina dhaga'ame takka waan dubbadha mandaraa sin simate jedheen har'a baay'een keessan dubbii waaqayyoon simattan taanaan sagalee waaqayyoon simattan taanaan eebba waaqayyo sin ergu simattan taanaan awwaara miillaa jechuun abaarsa dhaqadhaa bira. Awwaarri waan gaariidhaa waan gaarii miti. Na dhagaa yeroo baay'ee qooda eebbifamuu abaaramuun dhaloota bara kanaatti maaliif caale gaafa gettaniin waamicha isaanii keessatti waan simachuu qaban waan fudhachuu qaban waan hin fudhanneefidha. Bartuu dhugaa ta'uun ga'ee nama hundumaati. Ga'een waaqayyoo dhugaa dubbachuudha malee dhugaatti nama giraachisuu miti. Ga'een waaqayyoo dhugaa nama biraan ga'uudha. Dhugaatti giraachuun garuu ga'ee abbaati. Na dhagaame waa tokko sitti dubbadha. Fakkeenyaaf amma nuti amanneerra mitiire amanneerra moo namanne sabaa amanneerra hafuura qulqulluu fudhanneerra moo fudhanne mee warri duubaa fudhanneerra moo fudhanne sabaa fudhanneerra. Na dhagaa waan sirriitti dubbadha. Yeroo baay'ee hafuura qulqulluu fudhanneerra nu keessa jira. Ijoojii hafuuraa godhachuun ga'ee amanaati. Kennaa ayyaanaa ija godhachuun garuu ija godhachiisuun garuu ga'ee waaqayyooti. Maal jechuun akkas jechuun raajii dubbachiisuun faarfachiisuun lallabsiisuun kennaa ayyaanaatiin akka hojjechu gochuun ga'ee waaqayyooti. Ija hojii hafuuraa godhachuun garuu ga'ee keeti. Maal faati hojii hafuuraa jaalala godhachuun dhugaatti giraachuun amanamummaan jireenya gadhiisii keessaa jireenya qulqullummaatti giraachuun ga'ee eenyuuti ga'ee keeti ga'ee kooti. Maaliif kana keessatti gaafa gettan waaqayyoo dhugaatti nama waama malee dhugaatti si giraachisuudhaaf si dirqamsiisu. Maaliif kana keessa galte gaafa naan gettan bartuu dhugaa ta'uu qabna. Warra amanamoo warra waaqayyoo amanaman warra waan biraan dabalanne warra jireenya dhugaa qabaatan warra dhugaatti giraatan warra akkasii waaqayyoon barbaada. Mee ameen jedha afaani baasaa. Ati bartuudhaan siin jedhe ati ergama qabdaati. Ergaan si harka jira. Mee harka ol kaasaa ani waamameera jedha. Ani bartuu Yesuusidha jedha. Walumaa kaasaa ani bartuu Yesuusidha jedha. Yeroo tokko tokko bartoota namoota tokko akkas jedhu. Bartoota yookaan achi ergamoota warri jennu warra 11 bichaadha Maatiyaasii alatti jedhu. Yookaan achi isaa bakka Yihuudaa bu'e. Warra kan miti jedhu. Noona dhagaa. Atuu anuu akkuma Phexros bartuu Yesuusidha. Kan irraa baranne nama toon ta'ini hafuurichadha. Hafuurichi immoo ilma nu godheera. Ilma waaqayyoo nu godheera. Ilma waaqayyoo taaneerra. Har'a maal ta'uu qabna gaafa gettan dhugaatti giraachuun bartuu dhugaa ta'uun fedha toon taane dirqamadha. Bartuu Yesuus taane giraachuudhaaf. Na dhagaa. Bartuu dhugaa taaneen giraannu taanaan jireenya keenya keessatti sasobaatu iddoo qabata. Isa galgala nama balleessu iddoo qabata. Jireenya keenya keessatti dhugaa ammoo utuu irra jiraata. Mee waan sirriitti haasana dhagaa. Bartuu jechuun amala isaa keessa gaafa laaltan yeroo hundumaa deddeebi'ee barachuudhaaf laphee barnootaa kan qabu jechuudha. Ganaayyuu naasaa qabxiidhaan. Barataan yeroo hundumaa mana barumsaa jiru waa kan dabalatu, waarraa kan fooyya'u, waatti kan fooyya'udha. Waa kan dhiisu, waa kan baratudha. Waa kan gatu, waa kan fudhatudha. Na dhagaa. Malee barataan mana barumsaa galee achuma taa'aa oola taanaan injijjiiramu taanaan inni daree galeera malee barnoonni daree keessaa lapheetti hin galle. Sin eebbisa maqaa Yesuusiin. Hafuurri bartuu si godhu sittaa galu waaree kana. Sittaa galu maqaa Yesuusiin. Nina dhagaa. Barataan keejii baratuufiini barataan kilaasii tokko bara tokko miti. Inni kan keejii umuriima keejiin barata. Inni tokko immoo umuriima tokkootiin barata. Tokko tokko gaafa laaltan garuu kutaa tokko taa'ee amma ishee keejiyyuu hin beeku. Tokko tokko hundaaf yuunivarsiitii taa'ee qubee afaan Oromoo dubbisuu hin beeku. Barreessuu hin beeku. Dhagaa. Dhaloonni har'aas akkasidha baay'een namootaa. Jireenya keenya keessatti bartuu dhugaa ta'uu jechuun maal jechuudha? Barachaa deemuu, waarraa qeexxaamaa deemuudha. Har'a hundi keenyi bartuu Yesuus taaneerra. Bartoota kanaan maal kenni dhaqaatii wangeela lallabaa. Hafuura maa baasaa. Dhukkubsataa maal godhaa? Fayyisaa. Hafuurri fayyisu. Hafuura maa baasu sinii kennameera. Na dhagaa sabaa si keessaa hafuura maanaa ba'uu jedhamiti Yesuus.
karaake warra kaan keessa afuuramaan baasaa jedhe. Ameen jettu. As qabaar kabitaan mirgaa sitti galee si gongessaa kan jiru si keessaa ifadheera barii ganama karaa. Ifadheera maqaa Yesuusiin. Nama si mukkee qabaaraasaa siif aaboon laatameera dhaane. Aaboon sii laatamiyyuu dhaane. Dhukkubni kamiyyuu jedhaane. Harka keettiin fayyadha. Afuurri hamaa kamimmoo jedha. Karaa kee hin baay'idhaani. Narra jira afuurri kun kan jedhu ameen jedhaatu. Nan danda'a karaa Yesuus kan jedhu ameen jedhaatu. Akka afuuramaa baafnuudhaaf gana qoricha fudhannu hin qabnu. Marfee waraannan nu hin qabnu. Na dhagaa. Cuuphaa lammaffaa deebine cuubamnu hin qabnu. Takkaa cuubamnaan aaboon kun nuu kennameera. Yeroo baay'een waa tunaan galu. Amantoonni baay'een erga amananii waggaa 10 waggaa 20 umurii guutuudha garuu afuuramaa baruma baraan irraa iyya. Harka isaanii ofirra kaanii of hin fayyisan. Dhukkubsatarra kaanii hin fayyisan. Na dhagaa kurraajii bichaaf kenname miti. Paasterii bichaa miti. Siifis kennameera. Anaafis kennameera. Otoo hojjettee aaboon si harkaa hin hojjeta. Har'aa qabiyaa hojjetu dhiiga qaraanii horraa. Hin hojjetamoo hin hojjetu sabaa. Hin hojjeta. Merkol kaasa. Hin hojjeta jedhaayyaa. Caafata jedha akka saba hundumaa jedha. Maal koo godha? Duukaa buutu bartuu koo godha. Duukaa buutuu koo bartuu koo godha. Isaanii maal kenneera? Aaboo kenneera. Na dhaga'i. Otoo aaboo qabdu mo'amaan kan si mo'ate biyyi lafaa seexanni dhukkubni har'a irratti afuura kee bobeessa maqaa Yesuusiin. Afuura kee kaasa maqaa Yesuusiin. As qabeer kamirgaa ka'uun siifaa ta'u ganama kana. Ka'uun siifaa ta'u maqaa Yesuusiin. Na dhagaa. Ani yeroo baay'ee nan falma namoota baay'ee wajjin jecha kana. Kiristaana ta'ee afuura maaf keessatti baatee deemu yoo du'e mirga Waaqayyoo galagadhee naman waan. Macaafni hin jedhu. Ani naman. Kirikiri abboota amantii muraasatti jedhamee haasaa madhoskaatti. Garuu adda babaytan haasaa dhagaa. Haasees beeka waggaa kana waggaa lamaan kan. Afuura maas keessa garaannaan mootummaa Waaqayyootti galta gadhee sammuun kun nama nunaan nan shakka. Ndam afaan guuttee maal getto gaafa naa gettan hin galu gadheen farramaan. Maaliif gaafa gettan afuura maas keessa ta'a gadhatoon ta'in afuura maatu siin baay'idha. Dukkana sibita gadhatoon ta'in ati ifadha dukkanni karaa kee ifaayidha. Kan dhagai ameenaa gadhatu. Meena wajjin ta'a seexanni ilmaan maaliiti? Ilmaan dukkanaati. Seexanni kan badisaati immoo kan jireenyaati. Kan badisaati. Meena dhagaa eenyu keessantu mana kan keessan hin ta'in keessa jiraattu. Yoo darabaadhaan alatti yoo galaadhaan alatti. Galaan immoo galaa ta'ee nafu guyyaa galuu qaba. Sirraa galcheera maqaa Yesuusin ameen gadhaayyaa. Mana kan keen ta'in keessa hin jiraattaati. Kiraayyuu haa ta'u ijaarrattee hin jiraattaa? Hin jiraattu. Maaliif kan kee miti kaa? Kan kee taanaan kan nama keessa jiraatta. Na dhaga'i. Seexanni laphee namaa keessa kan buufatu manichi mana Waaqayyoo too ta'ee keessa galuu danda'u. Duwwaadha waan ta'eedhaaf maal ta'a dhufee keessa jiraata. Na dhagaa har'a waan siniin jedha. Aatii siin jedha Waaqayyo karaa kee afuuramaa baasuudhaaf. Akka mirgaa sin qabdu dhukkubsan akka fayyuudhaaf aaboo sii kenneera Waaqayyo. Aaboo sii kenneera jedhe. Merka mergol kasa na keessa jedhaayyaa. Kan jiraatu Waaqayyoodha jedha. Iyyaa dubbadhaa Waaqayyoodha jedha. Jireenyi keenyi aaboo akka inni qabu. Duukaa buutu Yesuus akka taane. Bartuu Yesuus dhugaa akka taane amanuun nurra jiraata. Garuu dhugaatti jiraachuu immoo qabna. Mee waan sirriitti taasisee dhaaba gabaabaatti. Bartuu Yesuus yookaan achi amalli bartootaa maal ture? Waa gurguddaa sadii dubbadhee naaba. Bartoonni amalli isaanii maal ture? Mee maqaa bartoota barbaadan sagalee Waaqayyoo keessaati. Maatewos 10:1 kaasama isheetti dhaqa dubbisaa. Eenyu fa'aa akka ta'an sinii tarree sagalee Waaqayyoo tarreessee fixuu hin danda'u waan ta'eedhaaf. Yaaqoob, Yohaannis, Pherxelemoos, Indiriyaas warreen akkasii moonfaa argattu Phexros sagalama jechuudha. Yaaqoob fa'aa argattu. Warreen kun guutummaan isaanii bartuu Yesuus irra 12 ture. Warreen waggaa 3 ji'a 6 guutuu gattaa'ee dubbii Waaqayyoo isaan barsiisee hadaraatti kennedha. Amalli bartootaa maal ture? Warri gooftaa wajjin turan. Tokko amalli isaanii inni jalqabaa afuura barachuu qabu turan. Warra barnootatti amananidha. Sammuun barnootaa jireenya isaanii keessa jira. Afuura barachuu qabu.
dubbii waaqayyo barachuu barbaadu, sagalee waaqayyo barachuu barbaadu. Na dhagaa. Amalli bartuu dhugaas arras taanaan kaleessas boris taanaan yoomiyyuu maal qabaachuu qaba gaafa gettan hafuura baratu qabaachuu qaba. Amala bartoota gaafa laalta yeroo hundumaa barachuudhaaf lapheen isaanii qophuudha. Yeroo hundumaa dhaga'uudhaaf sagalee waaqayyoo dubbii jireenyaa Yesuus irraa barachuudhaaf guyyaa guyyaa mana sagadaa keessatti halkan kadhannaafini sagalee waaqayyoo yeroo gooftaan dubbatu fakkeenyaan tulluu irratti sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf barachuudhaaf qophiidha. Ergama gooftaa keenya Yesuus gaafa laaltan iyyuu dhaqaatii maal godhaa jedhe isiniin jedhe barsiisaa jedhe. Toon barsiisiin cuubuu rakkisaadha. Na dhagaa barsiisaa waan jedhu sagalee waaqayyoo. Maayidha Maatiyos 23:20 dhaqaatii maal godhaa jedha barsiisaa jedha. Barsiisuun jireenya namaa keessa jiraachuu qaba. Barachuunis jireenya namaa keessa jiraachuu qaba. Taanaan yeroo hundumaa lapheen keessan sagalee waaqayyoo dharraa. Ni bara kanaa garuu sagalee waaqayyoo garas otoo itti raajanii akka qaallikkaa duratti ni gamaas ni gamanaas otoo waattiin jedhee gaalatana dhagaa. Sagaleen raajii gaariidha. Sagaleen raajii garuu sagalee waaqayyoo bu'uuran godhannee ergaa raajiin ta'uun akkuma nyaanni foonii biyya lafaarra foon keessan namummaa keessan jabeessu hafuura keessan jabeessee bartuu Yesuus hin gochuu kan danda'u maalidha? Sagalee waaqayyoo barachuudha. Hafuura barnoota yoo qabaatanidha. Hafuura barnoota qabdan taanaan waan waaqarraa beekuun dandeessan maal akka waaqayyo barbaadu maal akka waaqayyo jibbu adda baasuun rakkisaadha. Ibroota boqonnaa 5:12 kaasara qadabbisaa maayidha. Waa'ee warra nyaata ga'aa nyaachuu hin dandeenye yoona kana sin jedha barsiisoo ta'uudhaaf kan maltan barsiisuu kan maltan amma ga'uureefi jedha akka daa'immanii aanan arraatanii jedha. Aannan sun maalidha jedha dubbii gara jalqabaayidha. Nama hiikee sin barsiisu sin barbaachisee jedha. Dubbii gara jalqabaa jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amanaa reef amanee gaggeessoo biratti waldaa kamuu haa ta'u reef yeroo sin amantan waaqayyoomtiyyuu nama miti. Waaqayyo maa sin hin jedha jabaadhu hin ceeta hin dabarta hin milkoofta sin hin jedha. Dhugumadha waaqayyo. Waaqa dabarsuudha waaqa milkeessuudha. Aangoo isa amanee haasaa waaqayyo. Garuu dhagaa amma jabaachaa deemtan amma deemaa deemtan amma umuriin keessan dabalaa deemu waaqayyo maal fidaa deema? Qorumsa, rakkina, dheebuu, beela fidaa deema. Guyyaa sana ammoo sin gatuuf otoo hin taane sin jabeessuufidha. Namni jiru ameenaa gad afaanii baase. Bartuu dhugaa maal godha waan ta'eedhaaf hin barata. Yoo barattan malee immoo waa'ee barichaa beekuu hin dandeessan. Yoo barattan malee immoo waa'ee yerichaa beekuu hin dandeessan. Sagalee waaqayyoo keessa dhaqaa dubbisaa. Efesoon boqonnaa 5:15. Attam akkas jedha wallaalota taatu jedha warra Efesooniin. Attam akkas wallaalota taatu jedha. Guyyoonni kun guyyoota gadheedha waan ta'eef jedha. Akka warra ogeessatti malee akka warra ogeessan ta'initti hin deddeebi'inaa jedha. Na dhagaa. Ogummaan immoo kan argamu sagalee waaqayyoo keessaati. Ogummaan waa'ee baraa, waa'ee guyyaa, waa'ee yeroo beekuudhaafi sagalee waaqayyoo keessaa argama. Maal jedha Solomoon gaafa dubbatu ilmi gaariin jedha yoo kanaachi ilmi guddachuu barbaadedha gorsa abbaa isaatti dhagaa'edha. Inni guddanne inni gadhiisiin garuu jedha gorsa abbaa isaa maal godha jedha in tuffataa'edha. Na dhagaa sakan lafarraa fakkeessi haasaa abbaan abbaa caalu waaqayyoodha. Namni gorsa waaqayyoo dhaga'e guddachuu danda'a mee jedha afaanii baasa. Wallaalaa kan nama godhu beekumsa waan amneefidha. Sagalee waaqayyoo maayidha Hoosee boqonnaa 4:6 mitiire sabni koo jedha karaa ittiin na beeku waan dhabeedhaaf balleeffame jedha. Karaa ittiin maal godhu waan dhabeef karaa ittiin na beeku waan dhabee balleeffame jedha. Badiin badii caalu sagalee waaqayyoo yeroo wallaaltanidha. Heloo dhagaa sagalee waaqayyoo beeknaan waa'ee baraa beekta, waa'ee guyyaa beekta, waa'ee mana kee beekta, waa'ee egerii kee beekta. Garuu sagalee waaqayyoon qabdu tanatti wallaalaan akka daa'imaati. Mee na wajjin taa'ame daa'ima gaafa laalta nama daa'ima reefi daa'ima gaafa laalta reef afaan gaafa hiikkatu daa'ima wallaalaa. Macaafa qulqulluu kunis maayinni abbaa abbaa siniin jetti. Moobaayilis maayinni muka bira gaafa geessu maayinni makiinaa bira gaafa geessu maayinni kunoo maayinni baay'ata. Na dhagaa baay'een keessa nama kadhannaan keessa maayinni beektu maayinni baay'ata. Maaliifi wanti hundumtu sitti haaraadha waan ta'eedhaaf. Waa'een baraa kun maayinni, waa'een gaa'ilaa maayinni, waa'een barnootaa maayinni akka jedha waaqayyo
maayinni baay'isiin narraa baradhu hin beektaa jedhe Waaqayyo. Mee harkaa fuudhaati ameen jedhaayyaa. Nama sin bukkee jiru qabaati maayinni baay'isiin jedhaani. Baradhu jedhaani. Maayimii keessaa baata jedhaani. Achumaan naa gala yunda. Maayinni kan baay'isu warra maayimiidha. Warra waan beenne jechuudha. Dhuguman isiniin jedhaman laphee kootti kan naa hiikamu torban kana maayin waa'een baraa maayin waa'ee waldaa maayin maayinniidhaan hundumtuu amma xinnaa guddaa dhugaama soba. Kun maayinni jettu maayinni barichi jettu maaliif beektu wallaalaatu maayinni baay'isa. Beekaan garuu beeka. Ameen jedha afaanii baasaa eeyyee. Har'aa qabee sammuu kee banee dhiiga qaraane warraa. Nama si bukkee dhukkubsa qabaati maayinni baay'isii yaa'edhaani. Maayinni baay'isiin jedhaani. Baradhu jedhaani. Siifa jedhaa. Nam tokko narka fuudhee ameen jedhaatu. Dabalati ameen jedha. Mee nama si bukkeetti itti iyyituu laata gurra isaa jettanii maayinni baay'isiin jedhaani. Maayinni kan baay'isu jedhaani. Wallaalaadha jedhaani. Beekuuf immoo jedhaani. Sagalee Waaqayyoo baradhu jedhaa. Tokko harka fuudhee ameen jedhaatu. Har'aa qabee qalbii kee baneera maqaa Yesuusiin. Maayinni kan baay'isu saban barannedha. Amalli barnootaa maal ture? Waa beekuudha waanteedhaaf. Barnoonni maal amallisaa? Waa hubachiisuudha. Mee amma dooktarii gaafa laaltanii sin sammuun keessa maal akka ta'e hin beektan. Garaan keessa maal akka ta'e beektan. Inni garuu waan baratee beekamoo hin beeku? Beeka. Yeroo mata afaaniin haasaa jalqabdu isaa maaltu dhufa? Sammuu isaa keessa beekumsi waan jiruuf ahaa amma dhukkubni kee kuni kana ta'uu na fuusiin jedha. Toomee shabiran geessin barateera ka waan beekuuf. Na dhagaa sabni wallaalaan maayinni baay'isa. Waa'ee manaa, waa'ee baraa, waa'ee yeroo. Begeetaa ba'Yesuus afuura maayinni sinirraa dhayeera. Caaffata qulqullaa'aa keessaa wanti sagalee Waaqayyoon dubbanne tokko wanti haaraan ta'ee jiru jira. Jira joo. Kirkirri lafaa yeroo ta'u maayinni, beelli yeroo ta'u maayinni, namni gaafa wallabu maayinni. Amanamummaan gaafa badu maayinni. Maaliif beektu? Sagalee Waaqayyoof keessaa waan hin qabneef. Mi'a akka nama Waaqayyoo tokkootti har'a iddoo keessa nan jira asan jira. Bor garuu doodhan nun beennu waan sanitti haasaa dhugaa sagalee Waaqa dhabadhee. Dhugaan kan Waaqayyoo sagalee Waaqayyoof keessaa qabaannaani rakkinni kam yoo dhufe sin jabeessa malee sin hin laaffisu. Dhagaa sin godha. Begeetaa ba'Yesuus har'aa qabee laphee kee jabeesseeraa gabaateeyya. Ajabaatu dhiiga qaraane warraa. Nama si muka qaba maayinni baay'isiin jedhaani mee. Dubbatameera jedhaani. Yaadadhu jedhaa. Yaa. Hojjedhaa cal jedhaati. Haa gigisu waan barbaade. Haa dhadhoo wanti barbaade. Maaf samiin kun addaan hin ooyin. Maaf lafti kun fofottoo iddoon gadhiisin. Maayinni baay'isiin jedhameera dhageesseetta. Qalbii kee baneera maqaa Yesuusiin. Amalli bartootaa maal gaafa gettanii waa barachuudhaaf maal qabu? Fedha qabu turan. Barachuutti amanu. Sammuun barate. Waldaan barsiisa qabdu. Gaa'illi barsiisa qabu hundee qaba. Mina dhagaa ijoollee si'anaa gaafa laaltan amma gaa'ilatti gaafa qajeelanii waa'een gaggeessaa waldaan jiru. Waa'een barumsi gaa'ilaan jiru. Bakkeematti soos baraatti keetti walii galu soos baraatti keettis walii hiiku. Maaliif beektu? Waan baranne kaa. Dhugaadhaam na dhagaa. Yeroo ammaa teknooloojiin toleera abbaa faata walitti naasa'anii sooshaal laayiviirraan baratanii waldaa biratti gattaaniin baratanii soos baraatitti walitti heerumu soos baraatti keetti immoo walii hiiku. Yoo baratte garuu waa hubatta. Ati manaa keessi miti gaafa gara kee dhuftu. Amma gaafa gara kee dhuftee si argattutti jireenya kee wajjin amma wal makutti. Abbaan manaa jechuun ishee miti. Isa jechuun ishee miti. Hamma gaafa jireenyi gaa'ila tokko hin taanetti. Amala qophaa qabaa. Ni tokko kitifoo nyaatu gala tokko immoo kitifoo gan arguun barbaadu. Tokko ayibii nyaatu gala tokko immoo gan arguun barbaadu. Amala baay'ee jira. Maa jechuuf naqee dhaqaaraanidha jireenyi namaa gaafa gaa'ila keessa. Maal jechuuf naqee yoo beektee dhaqxe mee sabana dhagaa. Karaan beekan nama miidhaa. Hin miidhaa sabaa. Hin miidhu. Karaan beekan na dhaga'igaa. Bara 2020 fuuldura kee 18-19 karaan sii bayeedha. Kam keessa gaafa gatu as keessa karaan jira ameen gadhaayyaa. Narkol kaasaa sagalee Waaqayyoo keessa jedha. Karaan naa jira jedha. Nan baradhaa jedhaayyaa. Nan ce'a jedhaayyaa. Ol kaasaa harka mirgaa nan ce'a jedha. Beekumsi kan dhufu barachuu keessaati.
caaffanni maal gaafa dubbatu ijoolleen kee gana narraa kan baratan ta'uu jedha. Narraa ni jedhu eenyudha? Waaqayyoodha. Amalli bartoota ni lammaffaa maayin? Ni lammaffaa hafuura kadhataa qabu turan. Bartuun dhugaan taanee jiraachuu barras hafuura barumsaa qabaachuu qabna. Lammaffaa hafuura kadhataa qabaachuu qabna. Amala barachuu qabu. Hafuura kadhataa qabu. Hafuurri kadhataa jireenya bartoota keessa ijoo turannis yeroo kaan sagalee waaqayyoo dhageeffachaa qo'achaa yeroo kaan maal gochaa turan? Kadhachaa turan. Na dhagaa Yesuus ilmi waaqayyoo raajii guddaa ture. Maal ittiin jedha? Yaa jaranaadha bartootaan yeroo gabaabduu booddee baay'een keessan na dhiiftanii gara mana manaatti deebituudhaan maayidhaan Phexros immoo du'a lubbuu koo yoo ta'u sin dhiisu jedhe. Yesuus raajii dubbachaa jiram kadhannaa keessa na dhiiftuu narraa adda baatonnaan aan otoo warri kaan deemaniyyuu du'a lubbuu koo malee maal sin godhu sin ganu. Yesuus maal ittiin jedhe? Jechi keellee gaariidha ittiin jedhe mitiire? Seexanni jedhe iddoo biraatti immoo maal gochuudhaaf ka'eera? Akka qamadiitti sin gingilchuudhaaf ba'eera. Yaa Phexros ani garuu sii kadhadheera hin oolta jedheen. Ooluun siniif haa ta'u ganama kana. Maal sii godheera? Sii kadhadheera. Haleluuyaa. Mee nama si bukkeen kadhatni si oolchaa jedhaa turbadha. Kadhadhuun oolta jedhaane. Kadhadhuun oolta jedhaane. Hafuura kadhataa qabu turan bartoonni. Sagalee waaqayyoo keessaa gaafa laaltan Luqaas boqonnaa 11 gaafa dubbiftanii waa'ee kadhataa argitu keessatti. Luqaas keessatti gaafa dubbiftan waa'ee kadhataa jireenya namaa keessatti hafuurri kadhataa gadaannaan Luqaas 9:28-36. Kadhannaan jireenya namaa keessa gadaannaan namni maal akka jedhu maal akka godhu beeka. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1-5 maayidha. Yesuusin akka jedhan yaa gooftaa jedhan akkuma Yohaannis cuuphaan bartoota isaa yookaan duukaa buutota isaa kadhannaa barsiise atis maal godheedhani? Kadhannaa ni barsiiseedhaan. Yohaannis maal godheedha waan ta'eedhaaf kadhannaa barsiiseedha. Nama ittiin jedhe gooftaan gaafa kadhattan yeroo kadhattan hundumaatti yaa abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u jedha maal godhaa? Kadhadhaa jedhe. Kadhannichi dheeraadha gabaabseen dubbadhe malee na dhagaa jedhaati maal godhaa? Kadhadhaa. Mee jecha kana dubbachuun galadha guyyaarraa. Luqaas 11:5 qarabbisaa 11 Luqaas. Yeroo baay'ee namoonni kadhata yaa abbaa keenyaa kadhannaa xumuraa godhanitti fayyadamu. Kadhannaa xumuraa miti. Hin dogoggoriina. Bartoonni kadhannaa baruu barbaadan hin beekan waan ta'eedhaaf dhaga'aa turanii barachaa turanii dhaggeeffachaa turan. Amma garuu of dandeenyaadha. Yohaannis maal godheera? Kadhannaa barsiiseera. Nus kadhannaa barraatti nu barsiiseedhaan akka jedhaa kadhadhaa jedhe. Kan kadhatu immoo maal godha waan ta'eedhaaf? Hin argata waan ta'eedhaaf. Haleluuyaa. Argadhu maqaa Yesuusiin. Mi'aas qabar kan mirgaa sin eebbisa foo'aa raajii gara kolfa. Argadhu maqaa Yesuusiin. Kadhannaan keessiif dhaga'amu dhiiga qaraanii irraa. Kadhadhaa akkas jedhaati jedhe. Akka isaan kadhataniidhaaf hafuura kadhataa kenneef maal akka isaan jechuu qaban jecha kadhannaa barsiiseen. Yeroo baay'een keenyi kadhannaa kana kadhannaa xumuraa goona. Garuu kadhannaa xumuraa miti. Kadhannaa jalqabaas miti. Kadhannaa of danda'eedha. Na dhagaa yoo yeroo dhabdan yoo daqiiqaa gabaabaan kana dhagettanii yaa abbaa keenyaa yoo jettan kadhannaadha. Indaan baay'ee nama kabalchisa maayii tokko har'a waldaa oollee otoo karran cufiin baaneedhaan. Too maaliin godhiin? Dubbadhaa too maaliin godhiin? Too karri maaliin beektu? Yaa abbaa keenyaadhaan. Yaa abbaa keenyaan karra cufaa miti. Karra banaas miti. Kadhannaadha. Ameen jedhaa. Dhuguma isiniin jedhaa. Yaa abbaa keenyaan kadhannaa of danda'eedha. Kadhannaa kanatu immoo dhumadha jalqabadhaa miti. Akkas jedhaa kadhadhaa. Kadhannichi kan sinibu waan hundumaaf keessatti qabata. Kadhannaan gosoota ja'a qaba. Isa dubbii kun galata guyyaarraa. Galateeffannaan jira, jajannaan jira, yaada garaa geeddarachuun jira, waan jajannaan jira, gosa ja'a keessaa qaba. Kun hunduu garuu as keessa jira. Maal godhaa? Akkas jedhaatii kadhadhaa. Kadhachuun jireenya namaa keessatti iddoo guddaa namaa kenna. Yeroo kadhattan mo'icha guddaa argattu. Amman kadhannetti immoo bartuu dhugaa ta'uu dandeessan, mo'achuu dandeessan. Gaafa kadhattan garuu baras irree nama jallaas mo'achuu dandeessu. Afuurri kadhannaa siifa baay'atu guyyaarraa kana. As qabaar kan mirgaa siniifaa baay'atu dhiiga qaraanii irraan. Mee yaa Waaqayyoo jedhaa. Afuura kadhataa. Naalaa dhigadhaayyaa.
Luqaas boqonnaa 9 dubbisaa mee hundi keessan jecha kana Luqaas boqonnaa 9 28 amma 30 gatti dhaqa dubbisaa hangi akka isaan dubbadha isin immoo dubbifadha. Luqaas 9:28 gaafa dubbiftan maayidha guyyaa tokko Yesuustu Phexros Yohannis Yaaqoobiin bartoota warra 12 warra utubaa jedhaman qabateetu gara gaaraatti ol ba'e kadhannaaf ol ba'e gaafa inni kadhachuu jalqabuttedha duumessi tokko dhufee isaan golboobe jedha duumessa keessaatiin immoo Museef Eeliyaas hin dhufanii jedha sii gade achi keessa sagalee Waaqayyoon dhaga'ama ture sagaleen asaasa hin dhaga'ama ture jedha uffanni Yesuus jedha wayyaa cabbii caalaa addaate uffanni isaa uffata adii ta'ee jedha fuulli isaa immoo akka biiftuu ifeedha injijjiirame iddi giddoo maaliif iddoo kadhataati Phexros faa Yohannis faa immoo kanan beekan Yaaqoob faa immoo garuu iddichi baay'ee gaarii akka ta'e migataa akka ta'e gaafa arganii Museef Eeliyaas jedha Yesuus wajjin dubbachaa turanidha erga taateen kun hundumtu ta'ee booddee maa jedhe Phexros yaa gooftaa jedhe iddoon kun attam namatti tolaa jedhe maaf tola beektu iddichi iddoo kadhataati iddoo imimmaaniiti iddoo argamsa Waaqayyooti na dhagayi mana kee keessa kadhannaan jiraannaan jilbi giraannaan aara galfiidha iddoo boqonnaa ta'a mee ameen jedha afaanii baasaa kadhannaan keessan jirre manna ariyaadha gola kadhannaan keessan jirre mana kadhannaan keessan jirre manna ariyaa gaafa laaltan xinnaanis guddaanis wanti gaariinis hamaanis wacaa walachi keessa lafa gabaa beektu manni kadhannaan qabne akkasidha maa jedhe garuu Phexros attam namatti tolaa jedhe na dhagayi mi'as na laalan hundi keessan sammuun kadhannaan qabne lapheen kadhannaan qabne manni kadhannaan qabne goolamaa hamma camar namatti hin tolu keessaa bayi isiniin jedha namatti tolaa jedhan bartoonni warri sadii kun attam namatti tolaa jedhan mee nama si bukkee qabaati kadhannaan jira mana keedhaani kadhannaan inni jiraateedhaani namatti tolaa jedhaani kadhadhuu jedhaani mee nan kadha kan gettan afaanii baasa ameen gedhaayyaati amma baay'ee keessan keessa taraa uleen dhukkubaa uleen rakkinaa hiyyumni sirreeba maal sinirreebure kan reebu on jiru reebdu ato na dhagaa kaan keessan abjuudhaan maraachaa bultu qaajjaa bultu dhugaadha maaliif beektu manni keessan keessa afuurri Waaqayyoon jiru waan ta'eedhaaf jecha kan dubbatu gara baddeechi jabeessee na dhagaa otoo isaan kadhakkaa jiranii jedha duumessi wayii dhufee isaan golgee jedha mana kee agolgu as qabar kabitaan mirga mana kee agolgu maqaa Yesuusiin mana kee agolgu maqaa Yesuusiin afuura kadhataa gara keetti waameera dhiigolicha tokko gargaafanni jedhu dhufee ba'aa tokkotti itti galagala achumaan rafa sirraa dhayeera maqaa Yesuusiin as qabisi eebbisu otoo kadhattu sittaa bari'u lafti ameen gadi sittaa bari'u dhiiga qaraani warraan afuura kadhataa gara keetti waameera yeeyyee manni kadhataa namatti tola sabaa manni kadhannaan qabne garuu namatti waca namatti iyya dhugaan isiniin jedha mee na wajjin ta'a warra afuura kadhataa qabdan afuura kadhataa kan qabdanii yeroo kadhannaarra fagaattan waan ganne waan anne cubbuu wayiin goone garuu sin hin ceepha'u kana warra kadhannaa beekuu jedha amma torban tokko torban lama akka diingataa kadhannaarra yoon fagaadhan dhugaan kan Waaqayyooti akka nama waa hateen bir'achaa deema maalan balleesse maaltu ta'e na jeeqa fayyaa yoo garuu mana cufatte kadhattee baate hunduu guutuudha isa wajjin guutuudha kaa har'aa qabee manni kee guutu maqaa Yesuusiin manni kee guutu dhiiga qaraani warraan manni kadhannaa qabu argamsa Waaqayyoo qaba haara galfii qaba namatti tolaa mee ameen jedha afaanii baasaa of jibbitum yeroo kadhannaan qabne of jibbitum du'a kadhadhu siin jedha badi biyyaa siin jedha of ajjeesi siin jedha yeroo kadhattu garuu maal siin jedha beektaa abdiin jiraayidha sii bari'aa siin jedha afuurri Waaqayyoo sirra jiraayidha hin darbaa siin jedha afuurri Waaqayyoo jajjabeessaadha si'a jajjabeessu maqaa Yesuus kadhannaa mee nan kadhadhaa jedhaayyaa bartuu dhugaan hin kadhata jilba qaba imimmaa qaba namatti tola kadhata qabaadhaa afuura kadhata yoos bartuu aangoo Waaqayyoo yoos bartuu irree Waaqayyoo hamma Waaqayyoo gobaru barbaaddu kadhadhaa gaafadhaa deebii argattu waan ta'eef sadhumaa bartoonni nama lakkamii qabu tokkummaa qabu turan tokkummaan jireenya afuuraa keessatti baay'ee murteessaadha maaliif beektu nu miti kan nuus warra foon uffate miti
nu warra dadhabaa kana miti. Sadan tokkummaanii wal duukaa hojjetu waan ta'eef, wal duukaa jiraatu waan ta'eef, wal duukaa murteessu waan ta'eef, wal duukaa imalu waan ta'eef, ati nama taate qobaa kee dhimma hin baaftu. Hidhata bolootaa qabaadhu, hidhata fuuraa qabaadhu. Baay'een keenya ammaa wagana foonii faarsina malee wagana afuuraan barbaannu. Dhugaadha. Durbii keenya, eessuma keenya, laga keenya, gooxii barbaanna malee gooticha gootota Yesuusin hin barbaannu. Yoo dhimmi keessa wayii singalaa hidhame eenyuu koo, laga koo, qomoo koo gattu na dhagayi. Laagaa kee banii iyyabbaa keetti mana kee cufadhu sirraa banamaa. Sirraa banamaan jedhe dhiiga qaraanoo irraan. Tokkummaa qabu bartoonni kadhanaaf. Jireenya isaanii gad tokkummaa qabu. Wal duukaa Waaqayyoon kadhatu. Sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo tokko bartoonni baay'ee qoraman erga gooftaa Yesuus du'ee ka'ee booddee ol fudhatame. Hojii ergamoota tokko lakkoofsa 14. Dubartoonnis wajjin jiru akka nama 120. Phexros jedha. Isaan walakkaa ka'ee dhaabate akkas jedhe jedha. Waa'ee Yihuudaaf immoo qoraman. Yihuudaa sabiyya Kiroot bartuusa ture. Bartuu Yihuudaan bartuu hamaa akka ta'e sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a. Amala Yihuudaa ganasitti dubbadhan dhumarratti. Yihuudaan bartoota baay'ee jeeqeera. Bartoonni yeroo kadhannaa kana kadhatan akka nama 120 turan. Garuu waan tokkodhaan wal jajjabeessuuf ka'an Phexros walakkaatii ka'ee jedha. Maariyaam fa'aa wajjin turan hindaa. Akkas jedhee Phexros yaa jaranaa jedhe maaliif isin waa'ee namicha kana baay'ee yaaddoftu jajjabina taasise. Waa'ee saafoo caahamee ture kanaan dura isa raawwatame. Amma maaliif waa'ee isaa yaaddoftu inni gatii isaa fudhateera. Waa'ee isaa yoo ta'e immoo akkuma keenya hojii jalqabee fuula qabateera garuu otoon xumuriin sokkeera. Har'a toon taane immoo kaleessa eengadda waa'ee isaa maal ta'eera dubbatameera. Sa dubbatameef hin qoramiinati. Tasii dubbatameef amane Waaqayyo immoo akkasii laata. Ameen jedhaa. Ameen jettu. Hin qoramiin Waaqayyo immoo akkasii laataan jedhaan. Akkuma keenya hojiin maal qabateera fuula qabateera. Maaliin ta'inaadha jajjabaadhaa. Maaliif isaan walakkaa turee akkuma isaanii baratee akkuma isaanii kadhatee gaara ol ba'ee wajjin bulee ndaan baay'ee kan isin dhibu koree ture bar Yihuudaan koree ture warra utubaa jedhamanii beekamanitti aana Phexros Yohaannis Yaaqoobitti aana qarshii qabaa ture waan ta'eedhaaf. Faanarraatiin koree jabaa sakuruutti iddoo dhoskaa jirudha. Maaliif bara Yesuusis bara bartootaas namoota wajjin jireenyaaf kan ta'u horiin barbaachisaa waan tureef isaan filatanii kan kaawwatan Yihuudaan immoo korojoo keessaa yoodha hinata ture hattuu turedha sagalee Waaqayyoo. Tokkummaa isaanii baay'ee diigeera. Haa ta'u malee garuu bartoonni tokkummaan isaanii keessaa wanti yaraa waan ba'eedhaaf namni gadhee waan ba'eef tokkummaan diinne maal godhan malee itti fufanii wal jajjabeessanii Waaqayyoon walii kadhatan malee. Dhalagaa tokkummaa qabu turan bartoonni. Jireenya keenyaaf tokkummaa ni barbaachisa. Tokkummaa hidhata obbolootaa, tokkummaa hafuuraa. Tokkummaan barbaachisaadha. Caaffanni qulqulluu maayila faarsaa 133 kutaa yeroo hundumaa dhageessan. Wal wajjin jiraachuun obbolootaa attamattam gaariidha. Wajjin turan bartoonni tokkummaadhaan. Attamattam gaariidha. Hojii ergamootaa 2:42 maayila. Amantoonni jedha mitiidha sagalee Waaqayyoo waldaa jalqabaa gaafa laaltan. Amantoonni jedha kadhata godhachuutti, buddeen cabsachuutti, barsa godhachuutti tokkummaatiin wal wajjin jiraachaa turan jedha. Wanti isaan qaban hundumtiyyuu kan walii isaanii ture jedha. Mana walii isaanii immoo gadha wal duukaa dhaqaa turan waan qaban hundumaa waliin ga'aa jiraachaa turanidha. Na dhagaa jireenya keessan kee tokkummaatti amanaa baay'ee qobaa keessan fiiguutti namanina. Wanti qobaa gootan jiraachuu danda'a garuu akkuma qobaa kee sagantaa qabdan tokkummaaf sagantaa qabaadhaa. Yihuudaan bartoota walakkaatti jeequmsa guddaa kaaseera. Goolii guddaa kaaseera. Sadhumaa gaafa laaltan garuu jireenya isaa keessatti akka inni du'u ta'eera. Amala Yihuudaa waa sadi barreessitu. Yihuudaan tokko fakkeessituudha. Lammaffaa hattuudha. Na dhageessaniittu Yihuudaan ni tokkoffaan fakkeessitu. Lammaffaan hattuu ture. Sadaffaan immoo jireenya isaa keessatti nama jaalala horii machaa'ee ture. Amala isaati. Hin fakkeessa. Nagarra Yesuusin gaafa ni dhungate. Sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas 9:22. Dhaqaa dubbisaa. Luqaas 22 47 dhaqaa dubbisaa. Hin soba abbaa soba akka ta'e horii akka inni jaallatu. Jaalala horiin akka inni bitamee jiru sagalee Waaqayyoo lafa kaa'a. Bartuun immoo fakkeessuu hin qabu. Bartuun immoo hattuu ta'uu hin qabu.
Bartoon immoo na dhagaa jireenya isaa keessatti horii waaqa godhachuun qabu. Dhaloonni kun na dhagaa har'a barachaa kan jirtan. Bartuu Yesuus erga taate jaalala horiin caalchifatiin gooftaa kee. Hin caalchifatiin. Fakkeessuuf hin godhina. Paasterii keessan biratti, raagota keessan biratti, geggeessaa waldaa biratti, maatii keessan biratti, haadha manaa biratti, abbaa manaa biratti hafuura fakkeessuu Waaqayyo irraa sinaa hiiku. Mi'aas qaba seen eebbisa. Hafuura fakkeessuu irraa Waaqayyo si haa hiiku. Ameen jedhaayyaa. Hin fakkeessni iddoo kamittuu dha turbadha. An eenyurraa aariin qabu garuu sagalee Waaqayyooti jedha turbadha. Hin fakkeessini jedhaane. Nama si buke qabaate sirraa lallabamaa jedhaane. Arraa kaasee jedha. Eenyummaan Yesuus jedha. Sirraa lallabamaa jedhaane. Maal qaba siin jedhu jedhaane. Ati Yesuusin qabda jedha. Akkasaa jedhamu irraa qo'ee mana keetti. Haa jedhamu maal qabdi maal qaba siinaa jedhamu. As qabii ka hafuur ergamootaaf karaa bane karaa siifaa banola. Karaa siifaa bano. Karaa siifaa bano. Harka mataa rakka harka mirgaa yaa Waaqayyo jedha. Hafuurri kee ergamoota kee gargaare. Anas naa gargaaredha. Ani bartuu keeti jedha. Na gargaari jedha. Hafuurri Waaqayyo si haa gargaaru. Si haa gargaaru. Addargadhaa maqaa Yesuusin. Addargadhaa maqaa Yesuusin. Haleluuyaa. Mee galateeffadhaa warri gammada sagalee kanaaf.